Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Ergaa qorannaa macaafa qulqulluu waa'ee duuka buutummaa walii wajjin ilaaluu jalqabne kun kutaa isa lammaffaadha. Mata dureen qorannaa mata dureen kutaa kanaa daaqaa duuka buutummaa isa dhugaa jechuun kwaalitiin duuka buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoos tokko inni dhugaan isa kamidha. Daaqaa inni jedhu kwaalitii jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma yeroo darbe ilaalle bartoota isaa warra jalqabaa yommuu waame ergii waame booda barsiisa gaararraatiin isaan barsiisuudhaan barsiisa jalqabe. Barsiisa gaararraa kana keessatti kan jiru guutummaa isaa yommuu dubbifannu Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 3:12 akkasumas immoo Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 20-23 ilaaluu dandeessu. Kutaa kana keessatti kan arginu daaqaa duuka buutummaadha isa Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota warra jalqabaa barsiisedha. Kutaa kana keessatti Gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedha? Isin dhugumaanii duuka buutota ta'uu barbaaddanii jireenya keessanirraa daaqaan kun mul'achuutu irra jira. Gara kanaatti waamamtanii jedhee kan inni barsiisudha. Barsiisi kun arra jireenya keenya jireenya amantootaa bu'uura ta'e kan geggeessudha. Kanaaf ani waa'ee duuka buutummaadha yookaan discipleship isa jennu yommuu barsiisuu kutaa kanaan kan jalqabeef. Kutaa kana ga'aatti yoo hubanne isa kaan sirriitti toora nuuf galuu danda'a wanta ta'eef. Kutaa isa duraa keessatti kan ilaalle daaqaa duuka buutummaa kan dhuunfaa keenya jechuun personal quality keenya isa guyyaa guyyaatti ittiin jiraannu kan inni dubbatudha. Wanta afur ilaalle achi keessatti Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 3-5tti inni tokko waa'ee hiyyummaa hafuuraa jechuun waa'ee hir'ina hafuura keenyaa beekuudha, waa'ee cubbuu keenyaa hubachuu sammuu keenya keessatti beekuu. Inni lamaffaan waa'ee garaa gaabbii yookaan garaa gaddaa yookaan qalbii jijjiirrachuu wajjin kan walitti qabate. Inni lamaffaan hafuura garraamummaa. Hafuura garraamummaa jechuun garaa Kiristoos isa cubbuu dhiisu, isa danda'u, isa jaallatu, isa ho'u, isa kana ofii keenya qabaachuu danda'u keenya ofii keenya keessatti. Inni lamaffaan immoo waa'ee dheebuu hafuuraa, waa'ee sagalee Waaqayyoo dheebuu qabaachuu keenya. Isaan kun san arfan jireenya dhuunfaa keenyaa keessatti duuka buutummaa keenyaa keessatti bu'uura ta'anii kan nu geggeessanidha. Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaa yommuu barsiise isa kana yoo qabaattan isin dhuguma duuka buutota koo ta'uu dandeessu. Amalli kun yookaan daaqaan kun jireenya keessanirraa yoo mul'ate isin dhuguma duuka buutota kooti jedhee kan inni barsiisudha. Yookaan immoo duuka buutuu koo ta'uudhaaf inni kun jireenya keessanirraa mul'achuutu irra jira jedhee dubbata. Inni kun egaa jireenya keenya isa dhuunfaadha kan ilaaludha. Lakkoofsa 7 kaafnee amma 12tti yommuu dubbifnu garuu amma 10tti yommuu dubbifnu garuu kan inni dubbatu daaqaa hawaasummaa isa jedhudha. Jechuun namni walii wajjin jiraachuudhaaf kan jireenya isaarraa mul'achuudha jira. Keessumaa bartuu Gooftaa Yesuus Kiristoos kan ta'e duuka buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoos kan ta'e tokkorraa jireenya isaarraa kan mul'achuun irra jiru kan irraa eegamu mallattoo duuka buutummaa isaatii kan ta'e daaqaa afur dubbata. Isa kana immoo dubbisee kana booddee isa kana tokko tokkoon fuunee ilaalla. Lakkoofsa 7 kaasee dubbisa. Warri namaaf ho'an hagammadan isaan ho'aa hin argatu. Warri yaadi garaa isaanii qullaa'aa hagammadanii isaan Waaqayyoon hin argu. Warri nagaa buusan hagammadan isaan ijoollee Waaqayyoo jedhamu. Warri qajeelummaadhaaf jedhanii ari'ataman hagammadanii mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti jedha. Daaqaan kun arfan kan inni dubbatu waa'ee jireenya duuka buutuun tokko jireenya hawaasaa waliigala jechuun jireenya nama wajjin jiraachuu tokkummaa amantootaa keessa hawaasa keessa jiraachuu keessatti kan inni qabachuu malee kan irraa mul'achuu danda'u. Inni tokkoffaan hafuura namaaf. Hafuura namaaf. Maal jedha lakkoofsa 7 irratti? Warri namaaf ho'an hagammadan isaan ho'an argatu jedha. Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa 35 dubbisa kutaa kana akka inni nuuf ibsuuf. Asuma Maatiyoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 35 lakkoofsa 35 ilaa akka jedha. Ani dhugumaan isinitti himaa boqonnaa 25 lakkoofsa 35 dhiifamannaa godha. Ilaa akka jedha. Beela'een ture nyaata anaaf kennitaniittu dheebodheen ture na obaaftaniittu orman ture akka nama keessanitti na simattaniittu jedha. Qullaa koo ta'een ture daara na baaftaniittu dhukkubsadheen ture
na gaafattaniittu hidhameen ture gara koo dhuftaniittu jedhe. Inni kun kan inni dubbatu gooftaa Yesuus Kiristoos gara dhumaa irratti maaliif kutaa kana yommuu isa firdii isa dhumaa jedhe kan inni dubbatu lakkoofsa 34 irraa kan kaasanii dubbistanii ergasii mootichi warra mirga isaa jiranii isaan yaa warra abbaa kootii eebbifamtaniittu kottaa mootummaa isaa isa uumama biyya lafaatii jalqabee isiniif qophaa'ee galaa. Yommuu fuula Waaqayyoo dura dhaabbatan fakkee kan gooftaa Yesuus Kiristoos dura dubbatu jechuun jireenyi keenya guyya guyyaatti wanta nuti guyya guyyaatti akka amanaa tokko goonuun madaalama. Gaaffiidhuma hin qabnu. Nuti akka amanaatti fayyuudhaaf waa gochuun nurra jiraatu. Ergii fayyine booda garuu jireenya fayyine jiraachuutti waamamne. Jireenya fayyine yookaan immoo isa Waaqayyo nu fayyise sana guyya guyyaatti isatti jiraachuutti waamamne. Maaliif kanaafitu warri namaaf ho'an jechuun warri akka gooftaa Yesuus Kiristoos garaa namaaf laafu harka isaa jireenya yommuu wangeela keessa dubbifnu ni argina gooftaa Yesuus Kiristoos bifa adda addaatiin jireenya namaa keessa dhaqatu. Warra beela'anii beela baasatu. Warra dagatamanii hawaasi isaan gatee dhaqee cubbuutti hiikatu. Yaadattu dubartii ishee Samaariyaa sana. Yaadattu dubartii ishee bishaan biratti yeroo isheen achitti dukkana sana keessa dukkana jireenyaa sana keessa gooftaa Yesuus Kiristoos of qabuu tokko malee dhaqeetu ishee wajjin naasee gara jireenyaatti ishee simate. Dubartii ishee kasasanii cubbuu garaagaraatti qabamtee jirtu yommuu isa dura fidanii isheedhaaf ho'uudhaanitu jireenyatti agarsiise. Namooti yommuu isaan beela'anii beela keessa jiranii beela isaanii keessatti Waaqayyo isaan nyaachise. Bifa adda addaatiin kanaan argina gooftaa Yesuus Kiristoos kan nu jedhe. Nus har'a akka amantootaatti jireenya keenya irraa kan eegamu jireenya fayyinaa sanatti jiraachuu jechuun guyya guyyaatti isa fayyine sana isa Waaqayyo ofitti nu araarfatee jireenya nuuf kenne sana nuti immoo biyya lafaa kana keessatti ho'aan nama gidduu jiraachuudhaan akkuma kutaa kana wangeela kana irratti jedhu namoota rakkina garaagaraa jireenya garaagaraa gufuu garaagaraa keessa jiraniif ho'a agarsiisu. Ifama na godha ho'a agarsiisuudha. Ho'i sun jireenya keenya irraa hin mul'atu taanaan duuka buutummaan keenya gaaffii keessa jiraachuudha. Maaliifi namni dhugumaan gooftaa Yesuus Kiristoosii wajjin wal arge hafuura sana keessa jiru ho'a qabaachuu irraa qusachuu hin danda'u. Maaliif hafuurri qulqulluun nu kakaasa wanta ta'e? Maaliif numti ofii keenya iyyuu ho'a sana waan shaakallee fi ho'a Waaqayyoo waan shaakallee fi gammachuu irraa kan ka'e. Jireenya galataa jechuun jireenya ho'a qabaachuudha jiraanna. Kanaafitu gooftaa Yesuus Kiristoosii daaqaanii inni shanaffaan jireenya duuka buutuu tokkorraa argamu irra jiraatu waa'ee ho'a qabaachuuti jechuun isatti amanne sana jiraachuuti jechuudha. Isatti amanne isa kana hubanne sana keessa jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyoon of gargaara. Maaliif isatti amanne kana keessa jiraachuu dadhabuu keenyaan yoo jiwwan gidatti gufuutaan walii keenyatti gufuutaan maaliif yoo dhatte ilaaltanii isin ifa biyya lafaatiidha kutaa kana keessa dhannee ilaallee Maatiyuus itti fufnee dubbifne isin soogidda biyya lafaatii isin ifa biyya lafaatii jedha. Soogiddummaa keessanii fi ifa biyya lafaa ta'uu keessan yoo jiraattan jireenya sana keessa yoo jiraattanii namni gara Waaqayyoo ilaala namni gara Waaqayyoo dhufa biyyi lafaa Waaqayyoon galateeffata jedhee dubbata. Garaa ho'a qabaachuudha jiraachuu keenyaani jaalala agarsiifna jaalala Waaqayyoo agarsiifna jechuudha biyya lafaatti. Jaalala Waaqayyoo nuuf qabutu biyya lafaatti agarsiifna. Duuka buutuu tokko jireenya isaarraa kan eegamu kana jechuudha. Duuka buutuu tokkorraa jireenya isaarraa isa kanaadha kan eegamu. Isa kanatti waamamtanii isa kana hubachuutu isinirra jira jedheetutti dubbata. Har'a nama beela'e nu gidduu jiru. Warra beela'an, warra mana hidhaa keessa jiran, warra gataman, hiyyeessota hafuuraa, hiyyeessota qalbii, hiyyeessota qaamaa bifa adda addaatiin waan baay'eetu jira. Har'a bifa adda addaatiin dukkana garaagaraa keessa kan deddeebi'an namootaaf garaa ho'inee namoota kana bira ga'uun itti waamama keenya of qusachuu hin dandeenye. Kan itti qabannus hin qabnu. Kutaa kana keessatti argatanii fuula koo yommuu dhufte gooftaa Yesuus Kiristoos isaan kana keessa jira isaan kana keessaa mul'ata biyya lafaa kun kana keessaanitu Waaqayyoon tajaajilla. Si'a tokko yaada keenya keessatti nuti Waaqayyoon tajaajillaa jenna. Waaqayyoon kan tajaajilu nama keessaan. Waaqayyoon jaallannaa jenna. Waaqayyoon kan jaallachuu dandeenyu nama keessaan wanta goonu sanaan Waaqayyoo hin qabamu hin argamu. Garuu uumama kana keessaan hin mul'ata. Nama keessaan nutti mul'ata. Bolota naannoo keenya keessa jiraniin nutti mul'ata. Bifa adda addaatiin Waaqayyoo hin mul'ata. Isaan kan ofitti qabnee jaallachuudhaan ho'uufinitu Waaqayyoon jaallachuu dandeenya. Yommuu sana biyyi lafaa Waaqayyoof hoqubaa dhiyeessa fuula isaas immoo gara Waaqayyootti deebisuu danda'a. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti akkas jedhe. Duuka buutuu tokkorraa kan eegamu isa kanaadha hafuura namaaf ho'uu qabaachuu.
Inni ja'affaani warra garaa qullaa'aa jedha. Inni ja'affaadha. Maal jedha? Lakkoofsa 8 irra kan jiru. Warri yaadi garaa isaanii qullaa'e gammadanii isaan Waaqayyoon hin argu jedha. Yaadi garaa isaanii qullaa'e. Daaqaa duuka buutummaa keenyaa keessaa inni ja'affaan inni Gooftaa Yesuus Kiristoos dubbatu waa'ee garaa qullaa'aa qabaachuuti. Jechuun garaa Gooftaa Yesuus Kiristoositti of kennee jechuudha. Maaliif namni qullaa'aa miti wanta ta'e. Isa kana mee Faarsaa 23 lakkoofsa 3-4 dubbisa akka inni nuuf ibsuuf. Ilaa abbaa Faarsaatu lakka jedha. Gaaruu jedha tulluu Waaqayyoo ol ba'uun kan ta'uuf eenyu jedhee gaafata. Iddoo isa qullaa'aa keessas dhaabbachuu kan ta'uuf eenyu. Isa harki isaa xuraa'aan hin xuraa'in, garaan isaa qullaa'aa ta'ee, isa yaadi isaa wanta soba duukaa hin kaafne, isa sobaan hin kakanneedha. Jechuun duuka buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoos kan ta'u daaqaan jireenya duuka buutuu tokkorraa mul'achuun irra jiru nama Gooftaa Yesuus Kiristoositti of kenne ta'utu irra jiraata. Nama Gooftaa Yesuus Kiristoositti of kenne jechuun nama jireenya jireenya isaa hafuura qulqulluudhaan geggeeffamu ta'utu irra jira jechuudha. Nama akka kutaa kanaa keessatti harki isaa hin xuraa'in jechuun harki isaa kan hamminaan hin guunne, badiin kan hin guunne, badiin kan keessatti hin mul'anne, yookaan immoo namarratti kan hin kaane, namarratti kan hin dubbanne. Garaan isaa qullaa kan yaadi isaa wanta soba duukaa kan hin buune jechuun iji jireenya hafuuraa jireenya isaarraa kan mul'atu jechuudha. Duuka buutuun Gooftaa Yesuus Kiristoos daaqaan inni ja'affaanii jireenya isaarraa mul'achuu malu isa kana. Namni dhugumaan ofii isaatii garaa qullaa qabaachuu danda'u. Namni Gooftaa Yesuus Kiristoositti of kenne garuu qabaachuu danda'a. Tokkoffaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ofii isaatii qulqulluudha waan ta'eef qulqullummaa isaa nuuf kenna Waaqayyo irratti. Gooftaa Yesuus Kiristoositti yommuu hidhamnu yaa Gooftaa Yesuus Kiristoositti yommuu jireenya keenya ilaannu immoo gar tokkoon hafuura qulqulluutu nurratti mo'a jechuudha. Isa kanaadha Phexros kan inni jedhu waa'ee ija hafuuraa sadii. Waa'een bu'aan ija hafuuraa qulqulluudha. Inni jireenya namaa keessatti mul'achuu malee isa kanaan mul'ata. Isa kanaadha daaqaan duuka buutuu tokko isa kanaadha jedhee dubbata isaa kana yeroo biraa irra deebinee ilaalla. Warra garaa qullaa'aa warra jireenyi isaanii jaalalaan, obsaan, of qabuudhaan, warri jireenyi isaanii danda'uudhaan, jaallachuudhaan jechuun bifa adda addaatiin wanta hafuura qulqulluu nuuf kennu hundumaan jireenya isaanii irraan mul'atu jechuusaati. Isa kana keessatti guyyaa guyyaatti of gaafachuun barbaachisaadha. Nuti akka duuka buutota Gooftaa Yesuus Kiristoositti inni kun jireenya keenya irraa mul'ataadha. Maaliif daaqota kanatu walitti dabalamanii nuuni duuka buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoos akka taane biyya lafaattiif dhugaa ba'u mul'isu. Inni lamaffaan immoo numa mataa keenya iyyuu nu geggeessu wanta ta'eef. Inni torbaffaan Gooftaa Yesuus Kiristoos jedhu lakkoofsa 9 irra jirudha. Warri nagaa buusan gammadan isaan ijoollee Waaqayyoo hin jedhamu. Waaqayyoo dhuma mataa isaatu Waaqa nagaati. Waaqa araaraati. Waaqayyo seenaa keessatti yommuu ilaallu Waaqayyo Waaqa nagaa buusudha. Waaqayyo Waaqa araaraati. Waaqayyo yeroo hundumaa bifa adda addaatiin nuun warra isarratti ka'u, nuun warra isatti darbu, nama isa cubbamaa araarfachuudhaafitu bifa adda addaatiin jireenya namaa keessa yommuu dhufu argina. Macaafi keenya qulqulluun kanuma kan guutedha. Inni kun immoo Gooftaa Yesuus Kiristoos keessaa mul'ata. Waaqayyo Waaqa nagaa akka ta'e. Nuyi warri duuka buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoositti waamamne amala kana jiraachuutti waamamne amala nagaa buusuudha. Kanaafitu warri nagaa buusan gammadanii isaan ijoollee Waaqayyoo hin jedhamu jechuudha. Ijoollee nagaa maaliif namni si'a baay'ee jireenyi keenya abbaa keenya fakkaata, haadha keenya fakkaata, kan irraa dhufne fakkaata. Jireenyi duuka buutuu tokko isa kana fakkaachuu mala, isa kana fakkaachuutu irra jira jechuusaati. Ibroota boqonnaa 12 jireenya keenya wajjin walitti fiduu akka dandeenyuu fi Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 14 irra jiruun dubbisa. Waa'ee kana kan inni dubbatu. Ilaa akkas jedha. Namoota hundumaa wajjin nagaan jiraadha jedha yommuu gorsu. Isa malee namni tokkollee Goofticha arguu waan ta'eefis jireenya qulqullummaaf dhama'a jedha.
jechuun jireenya nagaa sana utuu hin jiraatini gooftaa Yesuus Kiristoosiin arguun hin danda'amu jechuusaati. Gar tokkoon kan inni dubbatu dhugumaan jireenyi keenya Waaqayyo wajjin walitti hidhamee jira yoo ta'e jireenyi nagaa nu keessaa mul'ata. Jireenyi nagaa buusuudhaan nu keessaa hin mul'ata. Maaliif Waaqayyo isa nagaa buusu wajjin walitti hidhamnee jira waan ta'eef jechuudha. Karaa Hafuura Qulqulluudhaan jireenya keenya keessatti mul'ata. Yaada keenyatti of hin laanne jechuudha. Nuti Hafuura Qulqulluutti hirkanna irra caalaa. Yaada namaa keessaa kan maddu, hawwii namaa keessaa, qalbii namaa keessaa kan dhufu yeroo hundumaa yaada biyya lafaa duwwaadha. Hammina duwwaadha, aarii duwwaadha, dheekkamsa duwwaadha, duutuu duwwaadha. Isaan kana hundumaa kan mo'achuu dandeenyu yommuu Waaqayyotti of laannu, jireenya keenya yommuu Hafuura Qulqulluu jalatti gannu duwwaadha. Yommuu jireenya keenya Hafuura Qulqulluu jalatti gannu, Hafuurri Qulqulluun karaa kana jireenya keenya keessaan mul'ata. Kanaafitu inni Ibroota barreesse kanatti dubbata. Yommuu matti fuuftee dubbiftanii akka jedhe isin keessaa namni tokko illee ayyaana Waaqayyoo akka hin dhabne jedha. Wanti akka hiddaa hadhaa'anis isin gidduutti biqilee rakkin akka hin kaafnee fi baay'eenis ittiin akka hin xuroofnee fi eeggadhaa jedha. Jireenya nagaa jiraachuu keenya duuka buutummaa keenya keessatti guyyaa guyyaatti isatti jiraachuu keenyaani amala Waaqayyoo calaqqifna, amala Waaqayyoo sana keessas immoo jiraanna, ayyaana Waaqayyoo keessas immoo deddeebina. Isa kanarra ala deddeebi'uun keenya garuu jireenya amantii keenyarraa yoo fageessa. Kutaa kana keessatti kan inni jedhu. Hadhaa'ummaa garaagaraa keessa yoo jiraanne. Si'a baay'ee iddoo nagaan hin jirre wanti jiru hadhaa'ummaadhuma duwwaadha. Hadhaa'ummaa jireenyaa duwwaatu jira. Hadhaa'ummaan jireenyaa sun immoo Waaqayyootti nama fageessa. Waaqayyootti nama fageessa duwwaatu hin ta'ini amantii keenyatti adda adda nu kuta. Kanaafitu kutaa kana keessaa isin keessaa namni tokko illee ayyaana Waaqayyoo akka hin dhabneefidha. Jireenya nagaa buusuu jiraachuu dadhabuun keenya amantii keenyatti adda nu baasa jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoositti adda nu baasa. Kanaafitu Gooftaa Yesuus Kiristoos isin dhuguma duuka buutuu koo ta'uu yoo barbaaddan, jireenya keessan natti laattanii na duukaa deemuu yoo barbaaddan namoota nagaa buusan ta'utu isinirra jira. Namoota yeroo hundumaa nagaa labsanii nagaa sana keessa jiraatan ta'utu isinirra jira. Nagaa immoo kan labsinu gaaffii hin qabu. Danda'uudhaan, obsuudhaan, dhiisuudhaan nagaa fiduu dandeenya. Laafawwan dhibbeen jirutti sagalee Waaqayyoo giddu galeessa jireenya keenyaa goonetu nagaa fiduu dandeenya. Kanaaf ittu daaqaan inni arfaffaani kutaa kana keessatti namoota warra nagaa buusanii yoo taatanii isin dhuguman mootummaa Waaqayyoo hin dhaaltu. Isin warra Waaqayyoon argitan taatu. Duwwaa sun ijoollee Waaqayyoo jedhamtu. Mee jireenya keenya laala. Jireenya keenya yommuu laallu maaltu jireenya keenya keessaa mul'ata? Ijoollee eenyuun fakkaanna laata? Guyyaa guyyaatti akka duuka buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoosiif gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Ijoollee eenyuun fakkaanna? Si'a tokko tokko ijoolleen maal jedhu kun abbaadhuma isaatti ba'ee jedhu kun haadha isaatti ba'ee jedhu. Dhugumaan gurbaan kun namichi kun yookaan intalli kun yookaan dubartiin kun nama Waaqayyoo fakkaatti. Haasaan ishee nama Waaqayyoo fakkaata. Jireenyi ishee nama Waaqayyoo fakkaata. Gochaan ishee nama Waaqayyoo fakkaata. Yookaan immoo gochaan isaa nama Waaqayyoo fakkaata. Dhugumaan kun ijoollee Waaqayyooti. Maaltu nurraa mul'ata? Jireenya duuka buutummaa keenyaa keessatti kana guyyaa guyyaatti of gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iyyuu namni maal naan jedhu jedhee gaafate. Duuka buutummaa keenya keessatti inni kun iddoo guddaa qaba. Inni 8ffaan lakkoofsa 10 jirudha. Warri qajeelummaadhaaf jedhanii ari'atamanii hagammadanii jedha. Warri amanamummaan dhaabbatan jechuudha. Warri amanamummaadhaanii fuula Waaqayyoo yeroo hundumaa dhaabbatan. Ba'aa bu'a jireenyaa kana keessatti namooti warri sinsinnii hin taane warri jireenya isaanii Waaqayyootti kennanii amantiidhaan fuula Waaqayyoo dura dhaabbatanii isaan kunii hagammadanii warri qajeelummaadhaaf jedhanii ari'ataman hagammadanii maali mootummaa Waaqayyoo kan isaaniiti jedha. Dhugumaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu fi amantii keenya keessa dhaabbachuutu nurra jira guyyaa guyyaatti. Duuka buutuu Gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uu fi amantii nuti Gooftaa Yesuus Kiristoos irratti qabnu Waaqayyoo irratti qabnu sana keessatti daangeffamnee guyyaa guyyaatti isa keessatti eegamuutu nurra jira. Isa keessatti yoo hin eegamne, isa keessa yoo hin deddeebine, kana keessatti yoo hin qabamne jireenya duuka buutummaa qajeeltuu qabaachuu hin dandeenyu. Phexros isa dura lakkoofsa boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irra isa jiru ni dubbisa. Ergaa Phexros isa dura boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irra isa jiru. Boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irra isa jiru akkas jedha. Wanta gaarii gochuudhaaf warra hinaafan yoo taata jedha.
eenyutu hamaa isin irratti hojjetaree jedha. Wanta qajeelaadhaaf utuu dhiphattanii iyyuu immoo attam gammaddu laata. Sodaachisa warra isin sodaachisanii hin sodaatinaa. Hin raafaminaa jedhetu Phexros ari'atama keessatti waldaa kiristiyaanaa gorsa, amantoota gorsa. Biyya lafa kana keessa si'a baay'ee akka Waaqayyoon duukaa hin adeemne, duuka buutota dhugaa akka hin taaneef amantii keenya kan qoran waan baay'eetu jiru. Haa ta'u iyyuu malee yeroo hundumaa itti ciccinee Waaqayyoon duukaa deemuu akka dandeenyu Waaqayyoon waa gargaaru. Fakkeenyaaf Abrahaamiin fudhachuu dandeenya. Macaafa Qulqulluutti inni beekamaa ta'u. Abrahaamii Waaqayyo kottu na duukaa bu'ii jedheen. Sin eebbisaa jedheen. Sin eebbisa duwwaa mini karaa keessa biyya lafaa eebbisa jedheen. Jireenya Abrahaam yoo ilaaltanii wanta lama gidduu jiru. Mamii fi Waaqayyotti cichuu gidduu jira. Haa ta'u iyyuu malee mamiin jireenya isaa mo'anne. Mamiin jireenya isaa keessa jira. Mamiin garuu jireenya isaa mo'anne. Har'a nu amantoota waan baay'ee mamuu dandeenya duuka bu'ummaa keenya keessatti. Waan baay'eetti qoramuu dandeenya. Waaqayyo garuu qoramuu keenyaan akka mo'amu barbaadu. Kanaafitu hamma dhumaatti isinii wajjin hin jiraa nuun jedha. Isinii wajjin jiraachuu keessatti hin qoramtuu garuu isinii wajjin hin jiraa hin dandeessu. Dhugumaan obboloota koo ayyaana Waaqayyoo keessatti yoo baqanne jireenya keenya ayyaana Waaqayyoo keessatti yoo ilaalle dhaabbachuu hin dandeenya. Jireenya duuka buutuu tokkorraas immoo kan barbaachisu kan warra amanamummaadhaan dhaabbatan, warra amanamummaadhaan fuula Waaqayyoo dhaabbatan. Isaan kana egaa duuka buutuu tokko kutaa kana keessatti Maatewos boqonnaa 5 yoon gabaabsuudha yoon yaada isaa irra deebi'ee walitti gudunfee Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 3:12 keessatti irra deebinee yoo ilaalle daaqaa duuka buutuu dhugaa kan jireenya duuka buutummaa keenya irraa mul'achuu malee isaan kana saddeettanii isaan kanatu Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaatti dubbata. Waa'ee hiyyummaa hafuuraa jechuun namoota hir'ina keenya beeku. Hir'ina isa jireenya keenya keessa jiru namoota cubbamaa ta'uu keenya yeroo hundumaa qalbii keenyatti himnee hafuura cabaadhaan Waaqayyo dura namoota deddeebi'an. Warra garaa gaabbii qabu. Yeroo hundumaa dafnee qalbii jijjiirrachuu nama dandeenya. Karaa badiisaarraa deebi'uudhaaf qophaa warra ta'an. Yeroo hundumaa ayyaana Waaqayyo warra barbaaddatan. Hafuura garraamummaa jireenya Gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya isaaniitti kan calaqqisu. Danda'uudhaan, dhiisuudhaan, jaalalaan, obsaan, dheeboo hafuuraa warra sagalee Waaqayyoo dheebotan. Warra yeroo hundumaa jireenya isaanii keessatti sagalee Waaqayyoo giddu galeessa godhatanii isaan sooramanii isaan biyya lafaa kana keessa deddeebi'an. Warra namaaf ho'an. Warra namoota naannoo isaanii jiran akkuma Gooftaa Yesuus Kiristoos bifa adda addaatiin namootaaf ho'aa ture. Nutis arra jireenya keenya keessatti guyya guyyaatti ta'a garaa garaa keessatti namootaaf hoonu, namoota fi gochaa keenyaan ho'a qabaannu. Warra garaa qullaa'aa jechuun warra jireenya isaanii Kiristoos keessatti ilaalanii Kiristoos keessatti of laatanii yeroo hundumaa guyya guyyaatti amanamummaa sana keessa jiraatan. Warra nagaa buusan. Warra hafuura dhiisuu qaban jechuudha. Warra hafuura namaaf dhiisuu qaban. Warra amanamummaadhaan dhaabbatan. Isaan kana hundumaa jedha. Daaqaa kana hundumaa jireenya keenya keessatti yoo isin mo'ate isin duuka buutuu tokko warra dhugaa ta'uu dandeessu jedhetu Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaa barsiisa. Obbolee tokko barsiisa kana gaaffii lamaan fixuu barbaada. Inni tokkoffaani mee daaqota 8 kana jireenya keenya keessatti tarreessinee akka of ilaalluun barbaada. Isa kamtu jireenya keenya keessatti iddoo guddaa qaba. Isa kamtu mootarii jireenya keenya keessatti irratee jira laata. Isa kamirratti hojjechuutu nurra jira. Maaliif isa kana keessatti guyya guyyaatti yoo of ilaallee nu dhugumaan duuka buutummaa keenya gabbifannee guyya guyyaatti dhuga ba'umsa qajeelaadhaan fuula Waaqayyoo deddeebi'uu hin dandeenya waan ta'eef. Waaqayyoon hundumaa danda'u akka nu wajjin hin jiru nuuf mirkaneesse. Akka yeroo hundumaa harka araaraatiin ayyaanaatiin nu simatee jireenya keenya haaressu sagaleen wangeelaa nutti dubbata. Isa kana keessatti of ilaallee jireenya duuka buutummaa kana keessatti qabamnee Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin deddeebi'uu akka dandeenyu hunduma keenyaaf Waaqayyoo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu.